والله بالله تالله أبان فيت كدأچو دندت أبان فيت نصداتشي سوفيالو دندت نتيجرو كإسنت منوف كإسنت إجنوف ركو في درارا أمتك إن الرجو دابا بيتنا كيستي أرمو نجاها أرجتو بيتنا كيستي مرجي أرمو هاي جمو بيتنا إثيوبيا تنا كيستي سامي أرمو الرها دابتو بيتنا كيستي هيدان أرمو الرها دابتو biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti dubartiin Oromoo gudeedamuun haa dhaabatu. Biyya Itoophiyaa san keessatti abbaa tokko irraa ilmaan sagal ajjeesuun haa dhaabatu. Jenneeti ka dubbannu ka isin morminu. Akkam nama ajjeefnu nama dararru biyya saamnu irratti nu dubbattan jettanii warri sodaachisuu yaaltan hidhamuun ta duruu itti jirru du'uun ta duruu itti jirru sodaannus du'an oollu haqarra daqiiqaa takkaaf uf duuban deebinu ati kawaan dhugaanu dubbannuuf sodaattu dhugaanu dubbannuuf roqomsiitu gola seentee dhokachuu mirga qabda. Nuti ammoo obboleessa keenna obboleettii teenna haadha abbaa keenna manguddoo ganna 80 irraa kaasee hanga daa'imman ganna 15tti hidha guuramu jirti. Kanaaf iyyina waan sodaannuu fi waan irraa dhaabbannu hin qabnu. Akkatti cadlifnu hin qabnu onnitu nu dhukkuba suusii social medias hin qabnu kana beekuu qabaatta. Fakkeenya yoo sii kenne namni akka Jawaar Muhammadi hayyuun addunyaa tana mataa tokko keessa qabatee deemuuni akka barbaadetti citizen biyya fedhe biyya barbaade keessatti akka barbaadetti qananiin jiraachuu hin wallaalle ture. Si'ii uf wallaalte kana uf wallaala jalaa si baasuuf kalee yoo diinni si ajjeesu yoo diinni si hidhu yoo diinni si saamu yoo diinni dubartii tee gudeedu yoo diinni haadha manaa tante sirraa fudhatu siif iyyee si bilisoomsee si hidhaa baasee hadha ufii hidhame ati ammoo teettee haa hidhamu ka martinuu biizinasaa fi biizinasa yoo fedhe Jawaar Ameerikaa irraa hin galu warii yoo fedhe mallaqa yoo fedhe dayyuusa akka keetii kana dammaysuufi ka ati isa deeggaruuf tishartii yeloo uffachuu sodaattu inni si bilisoomsuuf si gabrummaa jalaa baasuuf si ajjeefamuu jalaa baasuuf si hidhamuu jalaa baasuuf ufii hidhamee hadha hidhaa keessa jira. Hidhaa keessa jiraachuu qofa osoo hin taane hidhaa keessatti guyyaa shanaffaa isaati nyaata lagatee si'iif jecha malee Jawaar akka fedhetti jiraachuu danda'a ture. Warra kalee inni kaasli warra kaasli namaa dhiqu gabrummaa jalaa baase santu hardha nama ta'ee Jawaariin hidhee warra isa gaafachuuf deemullee hidha. Warra isa deeggaruufi shurraaba keelloo uffatellee hidha. Garuu guyyaan dabruun isaa hin hafu. Tana shakkii tokkollee hin qabnu. Wayyaaneen illee ni kufte. Taganna 27
sima biltsiginnaa har'a biltsiginnaa ofiin jettu jaanjoo tana qabattee hayyootaa fi gootota nama waa baratee nama dammaqe kaan biyya ari'aa kaan hiitee hidhatti itti taphataa jiruu isaa balleessite kaan hiyyoomsaa ammallee ofii nutti tarte kalee ergamtoota TPLF turte har'a ammoo ergamtoota nafxanyaa taatee ammallee Oromiyaa saamtee saamsisuuf hayyoota Oromiyaa lafarraa dhabamsiisuuf raftee bulaan jirtu. Biltsiginnaan warra TV Oromoo ka akka OMN cuftee TV Tigraay guddifnaaf nutti dhaadattu tana. TV Tigraay wajjin hojjechuuf nutti dhaadattu tana. Warra OMN cufee isaatiin farra ummata Oromoo fandii godhee biyya san keessatti halkaniif guyyaa ilmaan Oromoo irratti hayyoota Oromoo irratti duulchisu kana warri ati deeggaraa jirtu kanniin ta'uu hubadhu. Warra Wallaggaa fi Gujii ganna lama waraanaan tumaa jiru tumsiisaa jiru. Biltsiginnaan ati deeggaru jirtu tana ta'uu hubadhu. Jawaariin ati hadha dagatte kagaafa kumaatamaan hidha siguuran san sa'a 24 si hojjate TPLFin warra qeensa sirraa buqqisaa ture san sirraa kaachise san ka atadha dagatte. Baqqalaan ka umrii isaa guutuu siif jecha guyyaa tokko osoo ija gadillimsatin mana hidhaa taate umriin isaa guutuun. Hamzaa Booranaa ka ati hadha dagatte kun kagaafa majliisa jedhanii majliisa Oromiyaa guutuun guututti koree fala barbaaddu ummata muslimaa rakkoo karaa Oromoo Booranaa kanaan dhaqqabu ture waan muyyalee keessatti ummata keenya godhaa turan halkanii guyyaa akka dhiini isaa danfutti reediyoo daandii haqaatiin sagalee sii ta'e halkaniif guyyaa siif iyyaa ture san ka eenyummaan isaa osoo hin beekamne Hamzaa Booranaa bifa kanaa diimaa gurraachaa isaa osoo Oromoon hin beekne nama ganna 7 siif qabsaa'e. Ati hadha diriirfattee firaasha gaarii irra ciifteeti hidhamuu fi dararamuu isaanii xiqqoosta. Dayyuusa akka kan keetii kanaaf hidhamtee hidhaa keessa jirti. Ka akkanaa kun ka gabroomuu fi gabrummaa fi bilisummaan addaa isaaf hin bahin kun akka Waaqoo guutuu jedhe dhiiga foon keessa yaa'u malee foon dhiigni keessa yaa'u malee kunniin namaa mitii jedhama. Namaa mitiidha. Ka diina obboleettii isaa gudeedu haadhaaf obboleettii irratti gumna dalagu deeggaru. Ka diina abbaa tokkorraa ilma Oromoo haadha manaa isaa dabalate ilmaan 9 irraa ajjeese abbaa manaallee rasaasaan dha'isan Wallagga keessatti dhageeffadhu. Warra ilmaan 3 haadha takkatti irraa gadi yaasee fixe san Minilikilleen kanuma nu godhe waan biraa wani nu godhen jiru. Akkanuma sanyii Oromoo lafarraa duguuge akkanuma hayyoota Oromoo dhabamsiise. Amma ammootu Minilik lammaffaan osoo harma muraa fi harka muraan aanolee hin jirtu kijiba jedhu asallaa dhufe asallatti sittaasa'uu deema. Yoo fedhegaa akkuma gaafa Minilik hin fixannaan araaramna waamee harkaaf harma muree sanitti yoo harmaaf harka si muruuf siyaamaa jiraaten beetta Minilik lammaffaa ta'uu beekuu qabda. Minilik lammaffaa ta'uun isaa Minilik ganna 150 dura awwaalamee badii isaa malee waa'een isaan dubbatamne
footoo isaa robootiin hojjate yoo fedhe ciisu yoo fedhe akka nafsii kanatti taa'u nafsee qofa itti deebisuu dadhabe nafsee qofa itti deebisuu dadhabe sila nafsee itti deebisee waliin nudduula ture osoo danda'e Minilik lammaffaan ka seenaa Minilikiitii fi seenaa Haile Sillaasee malee waan tokko hin beekne seenaa Itoophiyaa keessa wanni inni barate afaan Amaaraa dubbisuu barate dubbachuu barate akka itti Minilik itti nugusa ta'e barate akka itti Haile Sillaaseen itti nugusa ta'e barate nama fixuun hayyoota lafarraa dhabamsiisuun nugusa ta'an kuni beekama wanni jarri martuu ittiin nugusa taate nama lafarraa fixxee warra aangoo ofiitiif sodaattu guutuu lafarraa fixxee nugusa taate inni seenaan inni beeku eebjuun haati isaa itti himte tanuma waan taateef tanuma godhee aangoo irra turu hayyoota teenna hidhaa nuu baasanii seeraan nuu baasanii murtii haqaa argatanii nuu baasan jettee warri teettu hin gowwoomin yoo qabsooteetiin kokkee qabdee ol deebisiifte malee liqimsuuf deema tana hin shakkin amma dagannee miikinoo dagannee irraa bara Jawaariin fa daganne jaratu Oromoon dagatin malee Oromoon Jawaariin fa dagatteerti walitti himna qaata daganne ana dabalate Jawaarii yaadadhu Jawaarii bara 2014 irraa haga 2018 san yaadadhume yaadadhu tokkoon kan kee ka sa'atii 24 sagalee sii ta'e bakka itti si dhahani bakka itti si hidhani bakka itti si ajjeesanitti addunyaa si dhageessise mataa ol si qabachiise Finfinnee keessatti ufiin boontee dubbatte Finfinnee keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo akka mirmirfamu ka taasise abaa'oo osoo hin taane Jawaar Muhammadtu qeerroo waliin sadarkaa saniin Oromoo gahe har'a ammoo Jawaarii san dagatteerti Oromoon dagannee jirra nyaataa jiran nyaachisaa jirra TPLFin ganna 27 lafa keessatti uf gad ijaarte san ufirraa kaafte biltsiginnaa kaasuu dadhabuun kan kee akka motorri qabsoo si keessaa luqqifametu nama mul'ata motorri qabsoo eenyu yoo jette Jawaar Muhammad ta'u kunuu raga Jawaar TPLFin hirriba dhoowwe maqaleen nurraa galche nurraa yoo osoo hin taane warra OPDO jarri miila dhisiifataa soksii dhisiifataa turte san bilisoomsee hadha nama taate ka akka Jawaariitiif akka Baqqalaa akka Hamzaa ka akka Konoleel Gammachuu Ayyaanaa ka akka Abdii Raggaasaa kanniin hiite mana dukkanaa keessatti hiite bakka hattuun warri morma nama dha'ee nama saamu ilmaan nafxanyaa warri saama nama saamuufi malee waan biraan beenne itti hidhamtu keessatti hidhanii achi keessatti lubbu du'aaf jiruu jidduu jira Oromoon cal'iftee taa'u jirta yaa Oromoo yaa qeerroo Oromoo waraanni Abiyyi hadha qabu ka TPLF qabdu sanii miti akka feetetti itti taphattee ofirraa ariita ni rafaa jirta malee wallahi billahi hayyuu akka Jawaar Muhammad nama si'ii bittannoofte si'ii uf wallaalte walitti si qabe amma booda jaarraa dhibbatti illee argachuun deemtu na amani Oromoo argu jirra taazzabu jirra warra ajandammaan nafxanyaa qofti
ajandaa nafxanyaa qofa qabatanii sanuma odeessaa oolu qofatti hafne. Jawaar yeroo inni qabsoo Oromoo hoogganu sanitti ajandaa isaatiin mootummaan girgiraayaa ture. Ajandaa inni itti gadi baasuun mootummaan sun hargufamee dhaabachuu dadhabee keessaa alaa wal diigee wal nyaachisee jaruma wal nyaachisee Oromiyaa bilisoomse jennee Oromiyaa gale. Ilmi namaa gaafa dhalatu kalata qaba, inni kalata ni dogoggora. Dogoggoree ammootu oppiidiyooma itti qabsaa'ee kuffise sanitti deebisee aangoo kennuu isaattu dogoggora isaa guddaa. Har'a ammoo isa hiitee isaa kalee ufii isiitiiyyuu faarsaa turte Jawaar waaqa kenna ka TPLFin jalaanuu baasetu isa jettee faarsaa turte. Har'a yakkamaa gootee shororkeessaan himattee nama dhaga'an nama ajjeesisiisu jettee himattee mana hidhaa keessatti itti taphatti. Inni ammoo ufii isaatii ka hidhaa jiruu dagatee Oromoo isa deeggaruu baatee isa gaafachuu baatee hidhamtuuf jecha warra akka isaa ka hidhamee dararamu jiru jecha guyyaa 5 qooqa bulemee. Mee guyyaa 5 miti. Guyyaa takka qooqa ol isaaf jecha guyyaa tokko gaafa san mi'aan qabsoo sitti dhagahamti. Gaafa san akka Jawaar siif jecha miidhamaa jiru sitti dhagahama. Guyyaa takka qooqa olime. Bar oppiidiyoon bar mi'aa Oromoo wanni isii wallaalteef guyyaa takkallee Oromoof jecha hin qabsoofne garaa isiitiif malee. Haga garaan kun irra jiru abbaa feete nyaattee kafeete dhabamsiiftee aangoo irra turuudha malee kaayyoon isii. Ilmaan Oromoo tana mataa ol qabachiifna, ilma Oromoo saamamarraa hambifna, ilmaan Oromoo hidhamuurraa hambifna. Guyyaa tokkollee yaaddu TPLF laal warra saba isiitii qabsaa'e saba ufiitiif du'e sammuu rasaasa kennitee haga dhumaa kaayyoo duuteef kaayyoo qabsoofteef san irratti ciloofte akka ati agartu kanatti. Kana yoo siin jedhu TPLF ummata gaarii siin jechuu hiyyaa miti. Ammoo dhiirti kaayyoo qabatte saba ufiitiif jecha duutu dhiira tuuni garaachoo garaati. Warri nu keessaa bahe kun warri oppiidiyoo jedhaniin tun osoo tokkollee jara keessa jiru ka sabaaf waa hojjatu harki guddaa warri aangoo qabu warri waan guddaa hojjatu jiru warri saba keenya nyaatee nyaachisu jiru warri hayyoota keenya dhabamsiisaa ture ammas dhabamsiisu jiru ilmaan garaa qofaaf jiraattu tana walitti himuu yoo billee wanni irraa sodaannuuf wanni irraa uf duuba deebinu takkallee hin jirtu. Haga isin dalagaa teessan hin dhiisinitti nulleen dalagaa teessan ummata keenya biraan gahu hin dhiifne. Nu dhagaya ammoo nu dhageettan isin fayyada. Gaafa Jawaariin dhageettan san fayyadamtanii onnee ummataa keessatti deebitanii turtan. Har'a gaafa Daani'el Kibrat fa dhageettan san har'a gaafa nafxanyaa dhageettan onnee Oromoo keessaa duutaniirtan. Onnee Oromootitti illee amma booda deebi'uu hin dandeettan. Yoo jireenya keessanii jiraachuu qofa barbaaddan biyya tana nagahaan hayyoota Oromoo san gadi baasa. Oromiyaa hayyoota Oromoo tanan nuu kenna. Itoophiyaa baantan san karaa bulchitaniin barbaadadha. Nuti rakkoon teenna Oromiyaa teenna. Gondar dhandhee falmaan jirru. Maqalee dhandhee falmaan jirru. Goojjam dhandhee falmaan jirru. Rakkoon teenna Oromiyaa teenna. Rakkoon keenna hayyoota teenna. Rakkoon nuti qabnu kan nu dhukkubsu ka iyyinuuf kana. Ija teenna ka akka Hacaaluu Hundeessaa nu keessaa baaftan. Ija teenna ija Oromoo. Kanaaf limsachuun dandeenyu nuti. Dhaloonni ammaa kun
ciloofnee fadhumanna malee jechu bakka feete jiraadhu akka feete jiraadhu tana beeki bilisummaan Oromoof Oromiyaatun ima dhufti maqaa kee kanatu haga jiru liistii goobana daacee irra sii barreeffama malee abadan inuma jawaariin fa'allee nyaattanii baqqee fa'allee nyaattanii Hamzaa fa'allee nyaattanii biyya tana bulchinaa wallahi osoo Minilik fa'allee deebi'ee isin gargaare biyya tana daqiiqaa takka fuufaa waachisisuu hin dandeettan gaafa Oromiyaan hin jirre Itoophiyaan hin jirtu kanatu isin hin galin Itoophiyaa isin baantan sun utubaan isi Oromiyaa utubaan gaafa hin jirre manni hin jiru utubaa kana ammootu utubaan isin irra jirtan Oromiyaa fi Oromoo utubama kana isin jalaa guurra utubaan kun isin jalaa baanaan waan irra dhaabattan laalladhaa karaa biraatiin qabsoo Oromoo bakka sadiitti wal qoodde tana gara tokko deebisaame yoo dandeettan bakka sadiittu akka qoodamtan sanittu karaa dandeettanii diina irra dhiibbaa godhaa qabsoo gara ooftan maraan waliif kabaja warri karaa nagaha qabsoon tiyya sirri eega jette itti fuuf karaa nagaati warri qabsoo hidhannooti jirtus qabsoon tiyya sirri eega jette itti fuuf ammootu isin warri Oromoof qabsaayu diina waliitii miti karaa isin irra deemtan qofatu garagara malee isin wal deeggaru jirtan kana beeka warri qabsoo karaa nagahaa yoo qabsoo hidhannoo irra ka duultu taate humnatee cabsu jirta warri qabsoo hidhannoo yoo qabsoo nagayaa ka tuffattuu fi ka qeeqxuu fi ka irra duultu taate humnatantee laaffisu jirta beeki atiin bosona keessa jirtuu fi ka qawwee qabdu ka karaa hidhannootiin qabsoo geggeessitu kuni ummata kana keessa hooggansi ummata kana mataa walitti qabu hooggansi ummata kana badii ummata tanaa argu hooggansi hidhamuu ummata kanaa argu du'uu ummata kanaa argu yoo ummata keessan jiraatiin qabsoon ati bosona keessaa gootulleen istiraatijiin isin hiru qabsoon karaa nagahaatii fi qabsoon hidhannoollee waluma deeggarti wal beekaa wal kabajaa karaa miidiyaatiinis karama kamiinu wal kabajaa waliin deemuun barbaachisa ka qabsoo karaa nagaha waan waraanni bosona jiruuf ummanni keenya ajjeefamaa jira jechuu dhiis dhiirti ta onnee qabdu bosona seente ati ka qalama qabdu ka barnoota qabdu karaa nagaatiin Itoophiyaa bilisoomsa jettu ganna diidamii meeqallee karaa nagaatiin yaalte ammallee ittuma fuuf rabbi si haa laaffisu yoo dandeette ka karaa hidhannootiin uf kabachiisa jedhelleeni mirga isaati ejjannoo isaati kabaji yoo dandeette inumaa deeggar isa si fayyada gaafa diinni si nyaare gaafa diinni si tuffate gaafa diinni si cinqee gara dheessitu dhabde isa kana dheessuu dandeetta dhiirti qawwee qabdu ta qawwee afoo dhaabattu ka qawwee qabu qofa kanaafuu yoo dandeetta wal deeggaru yoo dadhabda wal qeequu fi wal cabsuu fi kan anatu caala anatu kanaaf ummata Oromoo irra wal dorgobbii dhiisa qabsoon teessan ummata Oromoo bira yoo isin fudhachiifte ni fudhatamtan qabsoon teessan ummata Oromoo bira yoo isin kuffifte ni kuftan abbaa qabsoo ummata Oromoo keessatti onnee ummata Oromoo keessatti ijaaramtu godhetu Oromoo bira fudhatama
fakkeenya ka akka Jawaar Muhammad fudhadhaa ka akka Baqqalaa Garbaa fudhadhaa bara kamillee yoo ammumaan tanallee duute akka nadhii gammataa sanfaatti umrii guutuu jaraa booyaa jiran seenaan jara kaasaa akka jaarraa abbaa gadaafa akka waaqoo guutuufa jechuudha. Qabsooteetiin onne Oromoo see kijibaan onne Oromoo seenuun hin danda'amu. Olola kaan irra oofuun onne Oromoo seenuun hin danda'amu. Miidiyaaleen Oromoo kaa sooshaal miidiyaas ta'ee warri satalaayitii gubbaa jirtan ummata Oromoo hin burjaajessina. Kafeeteef sagalee ta'uu dandeetta, kafeete dhiisuu dandeetta. Kutaa feete rakkoo isaa himte, kutaa feete badaa godhuu ni dandeetta waan miidiyaa qabduuf. Ammoo ummata Oromoo akka gargar facaasaa jirtu beeki. Ummata Oromoo kutaa tokko akka waan rafeetti qabde, kutaa tokko akka qabsoo inni isuma qofa qabsoo godhaa jira jette yoo ka oftu taate ummata Oromoo boru akka walirra duulchiftu beeki. Oromoon itti toltee Jawaariin irraa hafe tokkollee hin jiru yoo biltsiginnaa warra garaaf jiraatu taate malee. Kana hubachuu qabda. Oromoo waraanni tokko tokkoon balbalarra dhaabata. Tokko tokkoon balbalarra dhaabata. Kamataa ol qabateetiin sabaa dubbatu dhiisi. Kama dalagatee kiisiin isaa wayyaa qabduu dhiisaan jirtu biltsiginnaan. Kaan saamuuf barbaaddi, kaan hidhuuf barbaaddi, kaan ajjeesuuf barbaaddi. Istiraateejiin isaan baafatanii deemu jiran godinaalee cufa keessa nama qeerroo fakkeenya ta'uuf nama qeerroo bira fudhatama qabu ka qeerroo bira beekamu mana hidhaatii baasanii ajjeesanii bosona darbu jiran. Kaawwaniin maal jedhan akkuma ebaluun goone si goonaadhaniin akka ebaluun asii dhabamsiifne beektaame akkasii si dhabamsiifna. Bas namni lubbuu sodaatee harka itti kennata. Cim jedhee jiraata. Akkasitti Oromoo jilbeeffachiisu kaayyoon isaa ajandaan jarri qaban istiraateejiin jaraa tarsiimoon jaraa kanum waan biraa tarsiimoota akkatti jara biltsiginnaa irraan eegi. Bar warra nama arrabsuuf nama kana arrabsii nama kanarra duuli nama kana maqaa balleessiif nama qacaranii mindaa kafalaniifi bar warra arrabsaa nama arrabsaan digirii qabu qofa qacarataniiti. Warra nama ajjeesisuun nama hiisisuun angoon kennameef qofa walitti qabatanii warra yoo deemii hadha ganda ebaluu san gubsiisi waraanaan dhabamsiisi jedhaniini maali badii waan kana maaf kana godhuun barbaachisan jenne qofa walitti qabatanii Oromoo akka fedhanii daaku jiran. Kanaaf mormina. Oromoon haga ufii isaatii filatee ebaluun na ta'a ebaluutu bakka na bu'aadhee kaadhimatee paarlamaa isaaf ta'u tolfatee biyya san keessatti muree murteessuu danda'utti ati Oromoo taanaan feetu beekaa ta'i feetu qabaataa feetu wallaalaa ta'i feetu sodaataa feetu goota ta'i feetu arja diina jalaa hafuun kan kee inuma hin jiru guyyama qofa eeggatta malee. Qabsoo dhiifte rafte lolte kabiraa dhiisi ati yoo isaa waliin jiraatteetu isaaniifuu dalaydee gaaf tokko hajaa sirraa qaban sirraa fixatan icciitii kaleen waliin dalage baasa jechaaf si ajjeesan ummata akkanaati biltsiginnaan. Nama meeqa warruma isaa waliin hojjatu Arsiif Wallaggaa wali oofuuf jecha ka xiqqoo waa igraasha kan xiqqoo istiraateejii warraa kana mormu Wallagga gad erganii shani ajjeesedhanii ufii isaaniiti mataa keessa dhayan. Shanee siviilii tokkolleen ajjeefne ka waraana hidhatee itti dhufe malee. Kaadiree boorsaa fannifattee deemtu tokkolleen ajjeefne ka waraana qabatee itti dhufe malee.
kan afaan isaaniitiin himan ufii isaaniiti ajjeesaa turan maaliif maqaan balleessan waraana adda bilisummaa Oromootiin maqaa yakkan kanaaf dalagan warra akkanaati warra ati deeggartu warra si'uu akkasi dalasiisee ka'ee yakka dalage kana ebalu na dalasiisee boru na himaaf si'uu hajaa eega sirraa fixatee booda si ajjeesu kana waliin hojjetta kana deeggarta maal bara du'uun bilisummaa bar jireenya akkanaa dararaa ummata keenyarra gahu kana argu waan irraa arginu qabna bar waan dhageenyu qabna bar information nu gahu jira bar nama fayyaalessa qotatee bulaa yooki bara jaarraa abbaa gadaafa bara waaqoo guutuufaa qabsaa'aan beekan har'allee qabsaayaadha jaarsa ganna 80 bar ummata hidhuu bar ummata daa'imman ganna 15 bar maatiin kan kee abaa'oo keessa jira jedhee hidhuu bar kami meekati deeggartu mee bar wanni morminuufi sababa qabna badii argu jirra nama du'aa jira nama nagahattu hidhama qabeenya ummataattu saamamu jira kanaaf mormina gaafa isin qalbiin isinit deebite san isin deeggarre footoo keessaniin tishartii tolfannee uffataa turre gaafa isin ammoo bineensa taatanii yayyii taatanii nu gadiyaatan kan ofirraa isin cheegen ofirraa noo jed kanaaf wanni sodaannuufi wanni dhokannu tokkollee hin jiru ifaan ifatti maal du'uun Oromoof haarawa hidhamuun Oromoof haarawa biyyarraa baqachuun Oromoof haarawa kana maraa irraan kaawanne nu warri maaltu nagayan jireenya kiyya jiraadha susi kabiraa irra dhiibbaan geessin dhiise ka wanni sabaa isa dhukkubsitu yoo waan biraa godhuu dadhabe rakkoo ummata irra gahaa jiru kana ummata dhagahan jirre biraan haa gayu warri ka waan namni biraa dubbatuufi ofii keetii sodaattu yooki kai ka dubbatu kana dabalan akkanaanu sodaata artaami yookiiniifi deembilsiginnaa sani gal kabiraa ammoo ka dhukkubba isaa argu saba isaatiif dubbachuu irraa afaan qabuufi diina jala fiigaa ooliin si'uu yoo fedhe kokkema si qaba diinni gaafa fedhe ati Oromoo ta'i bas diina akkasi ajjeesu akkasi hidhu akkasi saamuu barbaadde Oromoo qofa ta'i walaa qabsooftee walaa dhiifte kanuma galatoomaa sheer waliif godha nagaan jiraadha